يويا أمس يويا لما نيا كي تمرتو نجيني كي كواكا كرم مادا كون رامد سنادا كف ورسني بره فكم نبولتن نجا نبولتن سن الجنة ورسني ليه في الله كم أولتن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شباب كفونه نورو قريبو أنا رفول كتشابو ميديا تواكو متى نبلش وان تبرنو ميلك سمريتين ينبسي تبركين يلي واقع توچنا gamno no agodo gamno duga fi arko beko li akeko walti wali akekatille ka wali gali ala gale kalotille gamna bete shraf shari chubos den tule dur sefra arke beko li akeketa raw mariyate mala dawte rabbuna watasi so welka tushabu mi down dukesano sagatati yatarati qabtile adda qabane sari anne jada matawata do ne tigawasine irabana بلنا يروب راود الدجانا سانس وانس بلا خط يرتف متدورن كينيا خدراني مقالي كيستي اكروب لي موسى ستي مقالي كيستي iddo yaadannoo gootota isaanii irratti baandiraan lummuuxidhaa wayyaanii achiin baate jechuudha. سوغا كو ماندروت إدارة خينيرتي سنيب ساتورتي خليسة بيجابوتشو الأفي فيدراليستي فقوتي ويانين الرامو سني سوان هركسين جرف الرامو سينو بيتي أهداوي تاتي جرتي يتشو سوغا غافين جرتو تي بي فين 2025 اتي فيدراليستي مو يونيونيستي خجو غايسانو مرتسون دن ديساني لموتين مقالة مقالة خيستي فانو في دي قرطوني تي بي ال اف اما مو تي بي ال اف على بالك تشوك ابتري باني كل سيناريو توكو سيناريو كان مو افير مني تدفني وركني مريتني دافساني ومتاو دبر فتن غا كم متدورين جوسنتي تغارو نا يا مهرا فورم يغتاتي غتيشو تاني جريچو gaadisee jechuun foorumii jechuun gaadisee jechuudha marii jechuudha gaadisa weetee gaadisa marii tagaaruu fi amaaraa gaawwanni mata dureen isaan qabatanii gabbaanii alaabaas ni argina sogaa taraa duraatiif waggaa 50 meeqa booda manifestoo fi jijjiiraa jirti TPLF jechuudha. So amata jaatan booda shaabiyaa fi amaarri narrative tokkoon gabbaa jiranii amata 50 fi waa booda ammoo 55 fi waa booda Tigree fi amaarrinis narrative adda tokko addaatiin gabbaanii gaa kanaachi gaa wanirra walii gara yoo Oromiyaa foobiyaa taate malee wanni biraan jiru tun ammoo haasawa beeytee دانغا چاني وري public diplomacy دان تكا دادوما بيتي امتاتين بيتي دانغا چاني غمي الترا دقني هاسوني را اولتي اتكنات رمور significant نفكاتا يچخيا كوبنا خيتمال فوغان غمي الترا داسني it is just geopolitics ideology jijjiira men jirudha hoggaamo relationship in garafano datate ga ideological shift is hojidema jechuun maalif amaratu federalistite mazaba beete siyasa amma ideology siyasa TPLF faano fudhatemo TPLF ila to khafaano fudhaten gaafif dandeese jechuudha akka hubanna keenyatti ammoo waan beete TPLF faano taate rafakata jechuudha because silato baate alaaba limuti qabatanii Tigraa keessatti dhaabbatanii jechuudha alaaba limuti waatu Oromiyaa keessatti irra laaftu turte duratti jechuudha achitti naman dhiisanii namni limuti kanallee gaa beete sumuda buluu tokko ka urjiidhaa irra haayillee isaanii waan ajaa'ibaati jechuudha waan ajaa'ibaati welcome ndixeysano wali galaayo bega gaafi odon qabti biratti dabarre gaafi jirtu diro TPLF tu faano tebo faano da TPLF te haga ammatti faano ani alaaba tagaaru qabatte deemte waan agarre
لموتي مقالة أركون قرقيا بيتي وان فانون وان تي بي ال في فانو تاتي فكاتي so isano yo TPLF itu fanno tete takarahanna yo ammo fanno tu TPLF tete labara barahanna asir khuris ga implication gudda qaba choish talas agarwan birakhun lama fa mo tigra khaysati ga polarization siyasati amma tajra أكلمت اللي أداك أودمسي سياساتي في خواران اللي أدى ديما جرى تشخية وسيل عبد القادر تكتوك الوخدنا تي بي ال في فانو تهيجا حسيني قاهي كاجايبا قبدي تشخية بيسر اللي راول مريادة مالف دبي خرم ديمتي خاتشرا فرنا تشخية أتشرا فرنا تشخية gara udubran uduftir ajaja warana khani kiflat ori beite general migbar haile jalakti hoggona ture inni mo hoggona army satisri khajanin misensati TDF Hussein galata soti hoggona ma khature gara TPF sene so gamo TDF بكلمة تجربة تك TDF يعني تكمو TPF يعني TPF يعني تجانين قاتا أما بيتي حرا دانغا بيتي تقرأي في دانغا عنفر جدو خجوتو بيتو دانغا تقرأي في عنفر جدو خجوتو وني جاليني يتشو هي TPF so gamana shift gola jira dynamics in siyasa da mora sadi turani mora tigra khaysa yotu I think wan kala ka gaari tigala de machun gaari chukuyata yota namma ta'ifirat tiyefanne gara kabatis of hungari mora sadin toko pro fan notif shabiya dati tun garetaka ta dabrazioni fi monjorino da hogoram tu chuki ta nafta nyomte garin takamo tamotum mala fi jettu tadasa warada dati garin takamo ta pro federal government yechun dinyan so tani shabiya fi wayani wajirtu ta pro Pretoria ta tefi pro PP or pro bete mutuma dugala khatati yechri jari saden kala namni balance jiddu tega juru pro Pretoria da wal international mandate kabanifis yero amma ta khaysati ammo ififu pro Pretoria no adda chawaje na fakati inninu tadasa warada ratu finchili khaajira inninu gara wonniti shift godaja gara dabratsiyon fatti khulodi otala getacho amata sadiqan hamata nano ndurtati jolle bete mali bulchisa durantur isani buse khabira khayu wali galatiga honestly nano tigra khaysati dubin jabachatu mahammacha de majesti ga khoni ga mali hogane dubbi Eritreatif fi dubbi Ethiopialatif amma dubbi abiyitif ta Isayasif bikila mantuni jeekum sisani tufufa chukish Isayas hamma beite fanon lolat fuftuti ini nagarkata because abiyina situ wan busy tof sila abiyin tarsimonisa warra TPF khana kafano fayadame TPLF if he wants to run dingef waligalte Pretoria chaf isan senani TPLF ratti fonqocha gaggeessani Tigray qabatani samboda ga at least walqida tanjechu geopolitics keessatti khulis PP plus TPF ta gamana nammo Shabia plus faanota akasitti ga wali dhufan proxy sani wajin yo fi kallati wololu dadhabanis proxy sani khana wololu jechu gayo abiyin Tigray qabate warani Tigray nano amarati dula jechu
so qulfiidha umma waraan namni Tigraay qabate Eritreas ni moha naannoo Amaaraatis ni moha kanaafuu Isaayasis wanni ni godhaa jiru maali naannoo Amaaraa keessatti mohamuu dhabuudhaaf waraana isaa guddaa gara Suudaan kanatti naqatee jechuudha. Hirmaannaan isaa guddaa Suudaan keessatti Burhaan gargaaree Burhaan akka achiin gaa Itoophiyaa faannoon gargaaramaa jirti. Soga qubaara beeytee gaafa Afrikaatiif championship taphataa jiranii jechuudha. Wanni nis eenyu Suudaanis keessa jirti. Keessaa ugaa dubbiin faannoodhaa fi dubbiin Tigraay murteessitu akka amma deemaa jirtu kanatti yoo beeytee stagnationii PP'daatii fi PP'daatii fi faannotti fufu taate lolli Eritreaatii fi lolli Itoophiyaadhaan dhiyaatu jechuudha. Because yoo jarri lachuutu Itoophiyaanis confidence kallattiidhaan Eritrea duultuun qabdu Eritrealleen confidence kallattiidhaan Itoophiyaatti duultuun qabdu wanni immoo naannoo Amaaraa keessatti deema fi wanni naannoo Tigraay keessatti deema herrega hegaree geopolitics tapha Itoophiyaa fi Eritreaan godhan keessatti jarri lamaan kun barbaachisaadha. Amma waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa metaduri miti taduri raasu fudhatan asii yakun amlaaki irraa fudhannee amata kumaa oole ila ammatti geopolitics keessatti Oromoon takkaatu isii shoora taphatee nagarre yoo nama lama qofaatu Oromoo keessaa geopoliticsiidhaan fayyadamee Itoophiyaa irratti influence godhuu danda'e. Namni lamaan tokkoffaa beeytee Elaboo Qilxuudhaati. Kan Mahamadu Barqaadii fa'aa wajjin hoogganamee jaarraa Abbaa Gadaa fuula rabbi isaanitti haa tolu gareen tun tajaajila dheeyitee hidhattee dhuftee Itoophiyaa irratti beeytee duulte tokko kana gareen lammaffaadha ammoo garee Waaqoo guutuudhaati. Fuula rabbi isaanitti haa tolu rabbi jannatu fuuldura isaan haa qaranii hunda isaaniitu warra isaanis warra gara beeytee Maqdishoo dhaquudhaan leenjanii hidhatanii dhufanii waraana guddaa tokkoon naannoo beeytee lola dhombir beeytee godhanii jechuudha. So khanga khajaarraa fallee yoo maqaa qawweedhaatiin taate guma kafal jechuu dandeenya jechuudha.